Qabxii dhabuu fi tasgabbii dhabuu Real Madrid keessatti mudateen leenjisaan kilabichaa Alvaro Arbelolaan hojii leenjisummaa gadi dhiisuuf murteessee jira. Amajjii darbee iddoo Xavi Alonso bu'uun Real Madrid leenjisuu kan eegale Alvaro Arbelolaan waxabajjii dhufu kilabicha waliin gargar ba'uuf jedhameera. Manneen taphattoota hojii addunyaa Real Madrid barichaa waancaa malee xumuruun dabalatam atakaaroon taphattoota garichaa garee guddaa maqaa fi kabaja olaanaa qabu gadi buuseera. Taateen kamisa galgala taphattoota garichaa gidduutti ta'e namoota hedduu rifaasee tibbana taphattoonni Real Madrid hedduu wal dhabaa turani. Labdeen bakka shaakalaatti Federico Valverde fi Tchouaméni gidduutti eegale kutaa uffannaa keessatti gara buunyaatti geeddarame. Tchouaméni mataa Valverde rukutee miidhaan irra gahee gara hospitaalaa geeffame. Valverden sababa mataa isaarra miidhaan gaheen Valverden guyyaa 10 hamma 14 ta'u mana turuun akka boqotu haakimni isaa ibsee jira. Wal dhabdeen akka kanaa hamaan kilabicha keessatti mudateen beeku jedhamaa jira. Torbaan darbees Alvaro Carreras fi Rudiger walitti bu'anii ture. Wanti dirreen ala Real Madrid keessatti ta'aa jiru garuu kilabichaaf yaaddoo guddaa uumeera. Tapha La Liga Spainin yeroo Ispaanyool Real Madrid waliin taphatu Kylian Mbappeen Itilii deemee doonii qaalii taate tokkoon osoo bashannanu mul'ate. Mbappeen eeyyama kilabichaa malee jaalallee isaa waliin bashannanaa ture. Yeroo miidhamni isa mudate kilabichi akka torbaan tokkoof boqotuuf eeyyama kenneefii ture. Garuu deeggartoota biratti ammoo amalli isaa kun hin jaalatamne. Atakaaroon Real Madrid keessatti mudate akkamiin furmaata argata kan jedhu dhimma xiyyeeffannoo argateedha.